Akkam jirtan barattoota hara rakkoo barattoota hunda mudatu tokkoon dhufeera. Isin keessaa meeqa keessantu kitaaba guutuu dubbisee sa'aatii muraasa booda garuu wanta tokko iyyuu yaadachuu hin dandeenye jedhee ofitti dubbatu. Baay'een keessan sammuu gaarii hin qabu, dandeettii koo laafadha jettanii of komatu ta'a. Garuu rakkoo keessan dandeettii sammuu osoo hin taane mala dubbisaati. Sammuun keenya akka koompitaraati. Yoo wanta tokko sirriitti seef hin godhin yeroo barbaadan deebistanii argachuu hin dandeechani. Viidiyoo har'a kanaan saayinsii sammuu irratti hundaa'an maloota 5 waan dubbisan akkaataa hin daganne isin gargaaran isiniif qooda. Keessumaa qabxii 4ffaa fi 5ffaan jireenya barumsaa keessan ni jijjiiru. Hanga dhuma viidiyootti na waliin turaa waan dubbisan akkamitti akka hin daganne deebii xumuraa ni argatu. Malli inni jalqabaa fi hunda caalaa jabaan active recall jedhama. Afaan Oromootiin mala of gaafachuu jechuu dandeenya. Kitaaba dubbisuun qofti gahaa miti, kun passive study jedhama. Sammuun keessan yeroo kana hojii hin hojjetu. Fakkeenyaaf isin taphataa kubbaa miilaa ta'uu barbaadanii yeroo hunda osoo nama taphatu ilaalaa ooltanii waan taphachuu dandeessan isinitti fakkaata. Dirqama isinis taphicha keessatti hirmaachuu qabdani. Kanaafuu yeroo dubbistan dubbisuu qofa osoo hin taane waan dubbistan deebistanii of gaafachuu qabdani. Mala kana hojiitti hiikuuf boqonnaa tokko dubbisi. Fakkeenyaaf fuula 5 dubbistaa jennu. Lammaffaa kitaaba cufi. 3 of gaafadhu. Waraqaa qulqulluu irratti waan dubbiste barreessuuf yaali. 4 itti deebi. Bakka itti hir'iste qofa deebitee kitaaba sana ilaali. Mee yaada sammuun keessan yeroo isin kitaaba cuftanii of gaafattan stressii xiqqoo keessa gala. Maalii ture inni sun jedhee barbaada. Yeroo inni barbaadu sana konnekshinii haaraa ijaara. Kanaaf qormaata irratti yeroo gaafiin dhufu sammuun keessan kanaan dura waan of gaafateef dafee isiniif deebisa. Gabaabumatti waan isiniin jechuu barbaade dubbisuu qofa osoo hin taane sammuu keessan chaalenjii gochuu qabdu. Beekaa daqiiqaa 20 qofa dubbisanii daqiiqaa 10f of gaafachuun sa'aatii 5 dubbisanii dagachuu caala bu'aa qaba. Amma immoo gara mala isa lammaffaatti dabarra. Malli kun mala addunyaa irratti barattoonni tooppa ta'an hundi icciitii itti qabxii fidanidha. Innis spaced repetition jedhama. Maalummaa isaa osoo hin ibsin dura mee wanta tokko isiniin jedha. Sammuun keenya maashinii waan hundaa kuusuu miti. Bara 1880 keessa hayyuun tokko forgetting curve yookaan sarara dagannaa qoratee bira ga'ee ture. Inni maal jedha beektu? Wanta haaraa tokko erga dubbistee booda yeroo irra deebitee hin ilaalin sa'aatii 24 keessatti parsantaa 70 isaa ni dagatta. Guyyaa tokko qofatti jechuudha. Kun immoo barataa halkan qormaataa qofa dubbisuuf balaa guddaadha. Kanaafuu waan tokko dubbistee taanaan guyyoota muraasan irra deebistee dubbisuu qabda. Malli kun akkamitti hojjeta? Sammuun keenya akka waan tokko hin daganne osoo inni dagachuuf jedhu alaarmii itti deebisnee dammaqsuu qabna. Mee yaada yoo mala kana dubbistan sammuun keessan yeroo hunda wanta kun barreeffama barbaachisaadha jedhee permanent storage keessa kaa'a. Barattoonni baay'een yeroo hin qabu jedhu ta'a. Garuu wanta beekuu qabdan wanta haaraa dubbisuuf sa'aatii 2 isinitti fudhate torban tokko booda daqiiqaa 30 qofa isinitti fudhata. Irra deebiin itti fufiinsa qabu yeroo keessan ni qusata malee isin jalaa hin fixu. Yoo dandeessan waraqaa irratti mata duree isin qabatamuu dide itti barreessuuf guyyaa guyyaan irra deebi'aati ilaala. Isa isiniif gale ammoo torbanitti al tokko ilaala. Malli kun sa'aatii 10 dubbisanii dagachuu mala sa'aatii tokko guyyaa garaagaraa 10 keessatti qoodanii dubbisuun dachaa 10 bu'aa qaba. Amma gara mala isa hunda caalaa siin fayyadutti dabarra. Malli kun the Feynman technique jedhama. Maqaan kun kan kennameef hayyuu fiiziksii beekamaa badhaasa Nobel Prize kan mo'ate Richard Feynman irratti. Richard the Great Explainer yookaan ibsituu guddaa jedhamuun beekama. Maaliif inni waan baay'ee walxaxaa ta'e tokko mucaa waggaa 10f illee akka galuutti salphaatti ibsuu danda'a. Inni hoo maal akka jedhe beektu? Yoo wanta tokko salphaatti ibsuu hin dandeenye ati sirriitti hin hubanne jechuudha. Barattoonni baay'een jecha kitaaba keessa jiru qabachuu yookaan memorize godhu jechuma sana qormaata irratti barreessuuf yaalu. Garuu gaafiin xiqqoo yoo naanneffamee dhufe ni dhiphatu. Maaliif? Isaan wanta sana hin hubanne jecha qofa sammuutti qabatan. Malli kun tarkaanfii 4 qaba. 1 mata duree filadhu. 2 barsiisi. Akka waan nama barumsa sana hin beekne tokkoof barsiisaa jirutti barsiisi. Jechoota teeknika taadhiis jechoota nuti guyyaa guyyaa fayyadamnuun hanqina keetti adda baafadhu. Yeroo nama barsiisuuf yaaltu bakka itti sitti xaxamu ni argita. Bakki sun bakka ati sirriitti hin hubannedha. Deebii dubbisi. Bakka sitti xaxame sana qofa deebitee kitaaba irraa dubbisi. Hamma salphaatti ibsuu dandeechuutti. Mee yaada sammuun keessan yeroo nama barsiisuuf yaalu loojikii uumaa wanta sana akka seenatti walitti hidha. Kanaaf yoomiyyuu isin jalaa hin badu. Fakkeenyaaf yoo waa'ee footosinteesisii dubbisaa jirtu ta'e jechoota saayinsii gurguddoo dhiisiti. Akkamitti biqiltoonni nyaata ofii isaanii tolchuu jedhiiti akka seenatti ofitti himi. Aduun harka fakkaata, bishaan ammoo dhugaatiidha jedhiiti sammuu keessatti fakkii uumi. Malli kun sa'aatii 10 kitaaba irra ija keessan gubuu manna daqiiqaa 20 nama biraa barsiisuun dubbisa keessan dachaa 2 ni cimsa. Yoo nama barsiisan dhabda bilbila keessan dura dhaabadhaa viidiyoo rikaardoo hojjedha. Erga xumurtanii booda viidiyoo keessan laala bakka itti ibsuuf rakkatan sana deebitanii dubbisa. Yeroo
hiriyaa kee barsiistu atumti iyyuu caalatti hubachuu deemta. Amma gara mala hunda caalaa nama ajaa'ibsuu fi namoota dandeettii yaadachuu addunyaa irratti chaampiyoonii ta'an itti fayyadamanitti dabarra. Innis method of Lucy jedhama. Jecha Lucy jedhu afaan laatinii bakka jechuudha. Malli kun waggoota 2500 dura Giriik durii keessatti dhalate. Mee of gaafadhaa, maaliif sammuun keenya barreeffama kitaaba irraa dagatee karaa mana keessanii yookaan kutaalee mana keessanii garuu hin daganne? Sababni isaa sammuun keenya yaadannoo bakkaa irratti baay'ee jabaadha. Malli kun akkamitti hojjeta? Qabxiiwwan dubbistan meeshaalee mana keessanii jiran yookaan wantoota beektanii waliin wal qabsiisa. Malli kun barreeffama qofa osoo hin taane liistii dheeraa maqaa namootaa yookaan waggoota seenaa ittiin yaadachuu baay'ee gargaara. Kun sa'aatii baay'ee isiniif qusata, akkasumas dubbisa keessan tapha namatti tolu isiniif godha. Dubbisni dhiibboo osoo hin taane deemsa namatti tolu isiniif ta'a. Barattoota, amma gara mala isa dhumaa fi isa hunduma gubbaa ta'etti dhufneera. Maloota afran kana dura dubbanne hunda jechoota active recall, spaced repetition, payment technique fi mind place fayyadamuuf sammuu keessan maashinii qara qabu ta'uu qaba. Yoo sammuun keessan dadhabe, boba'aa dhabe yookaan xuraa'e, malli ati itti dabalte hundi bu'aa hin fidu. Kanaafuu sammuun keenya akka waan nu qabatu kan barbaannu taanaan wantoota armaan gadii kanneen guutuufii qabna. Tokkoffaa, hirriba. Mee dhagaa, saayinsii maal jedha beektu? Sammuun keenya yeroo isin raftan hojii guddaa hojjeta. Waan guyyaa sana dubbistan hunda short term memory keessaa gara long term memory keessatti kan dabarsu yeroo isin raftan qofaadha. Halkan qormaata otoo hin rafin buluun save osoo hin godhin koompitara keessa switch off gochuudha. Inni kun dandeettii yaadachuu keessan parsantaa 40 gad buusa. Kanaafuu yoo xiqqaate sa'aatii 6 hamma 8 rafuu qabdani. 2. Bishaan. Sammuun keenya harki 75 bishaan. Yoo ati bishaan dhuguu dhiiste sammuu kee ni dhiphata. Yeroo kana focus gochuu dadhaba. Mataa isin dhukkuba. Waan dubbistan daftanii dagattu. Dubbisa keessan gidduutti bishaan qulqulluu dhuguu hin dagatina. 3. Boqonnaa gabaabaa. Sammuun keenya daqiiqaa 25 hamma 30 booda attenshiniin isaa gadi bu'uu jalqaba. Sa'aatii 4 walitti fufiinsa dubbisnaan sammuun keenya overheat godha. Malli isaa daqiiqaa 25 dubbisaa, daqiiqaa 5 boqonnaa. Daqiiqaa 5 sanatti bilbila keessan hin ilaalina, ol kaa'atii deemaa, qilleensa fudhadhaa, ija keessan fageessatti ilaala. Kun sammuun keessan refresh akka ta'u godha. Beekaa, sammuun keessan kennaa guddaadha. Isas akkuma qaama keessan birootti kunuunsa. Yoo isin sammuu keessan kunuunsitan, inni immoo qormaata irratti isin kunuunsa. Aara daqiiqaa dheeraaf maloota jireenya barumsaa keessan jijjiiran irratti dubbanneera. Amma murtii keessan kitaaba keessan dubbisuu qofatti itti fuftan ammoo waan dubbistan gaafachuu jalqabdu. Halkan qormaataa dhibbattan moo yeroo yeroon dubbistu? Ani isinitti amanaa, isin barattoota dhaloota haaraa waan malaan dubbisanii biyya jijjiiranidha. Inni dhumaa immoo saayintistoonni akka jedhanitti milkaa'inni osoo dhibbarraa ilaalame parsantii 90 konsistensi yookaan dhaabbatummaa ati hojii sanaa gootudha. Kanaafuu miira keetii osoo hin taane kaayyoo keetiif bitamuun waan karoorfatte yeroo karoorfatteetti raawwadhu. Chaanaaliin kunillee milkaa'ina jalqabdu gumaacha xiqqoo isaatu siif qabu waan danda'u subscribe gochuun miseensa ta'uu keetiin dagatiin. Viidiyoon kun akkasiin gargaara abdiin qaba. Yoo hamma dhumaatti na waliin turtan isin barattoota milkaa'oo ta'uu keessaniif mallattoo guddaadha. Koomentii irratti mala kamtu caalaa isiniif tole naaf barreessa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Hamma viidiyoo biraatti nagaatti tura. Qabxii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa.